borutu waa keessan jira. Rakkoo jajjabaa keessan jira. Haa wareegamu bilisummaadhaaf wareegamuu rakkoo takka hin qabdu. Immoo bilisummaaf wareegamni kun gartee yoo bilisummaa ta'uu baate baraa fi baroota wareegamuu shanii uummata Oromoodhaa barbadeessuudha jechuudha. Namni tokkummaa dide shanii uummata Oromoodhaa akka barbadeessaa jiru ifirratti beekuutu irra jiraata. Daawun wayyaanee. Daawun wayyaanee. Daawun wayyaanee. Rakkachuuf hin uumamne jireenya lafaa irratti beelada buruus eeguutu dhufa. Anumatti wal geeddarti. Lubbuun toyoo maana galfatti. Hayyoon koo galmanaaf ga'ee akka lamoo namaatti. Akkam jirtan fayyumaa yaa ijoollee biyya koo. Nagaan isiniif haa ta'u yaa obboleeyya koo. Yaadni keessan kunoo dhamaasee qalbii koo. Roorroon dirqamsiise lammiin koo godaane biyya isaa lakkise. Wanni gabrummaan nu goote baay'ee hin fixe odeesse gaaf tokko seenaaf dubbanna rabbi nu bilisoomse. Harmeen geesse dhiira ilmaan guddifattee haati Oromtichaa qoraan duyda sitti baatee gurgura. Lafti fe'inna magariisa hunda nuuf magarsa garaa lammiitti yaa beelessa dafqa qotee bulaa biyya koo hanyaa koo waannisa. Rakkoon mul'atee namatti argamullee sossobbii qaba mee obsii qaba. Kan keessaa garuu namni hubatu gubee nawaadha nageenya sarba kana osoo argu akkamitti haroomsee qallisa. Dargaggoo biyya koo meeqa bishaan nyaate meeqa akka qalame Jabuutii fi Yaman Liibiyaa Masri Saawud Arabiyaa. Shamarran biyya koo murame harka fardi isaanii fedhii isaaniitiin malee gudeedamanii bu'aan ala ta'e gadameessi isaanii kuma isaanii rabbiin deebisa itti haroomsee ani. Maal jetta waaqa koo waa'ee koo maal jetta yaa rabbii koo waa'ee koo meeqaatu maraate bu'aan ala ta'e hayyoottan gurguddaan biyya koo. Dargaggoof shamarran babbareedoo kan nama fakkaattu meeqaa wareegame barataan biyya koo osoo je'ee falmuu mirga lammii koo daawun wayyaanee. Daawun wayyaanee. Bulee horaa jeen Oromoon kombatu ilaali lammii koo kan ni bareedu. Oromoo koo mootii gabrummaan siif safu ati naaf jiraattee hin gammu gonkumaa lubboon koo siif badu. Kan jaallaftee beeki cubbuun qabu. Ulaagaa namummaa mirga uumamasaa yakka ta'e Oromoo ta'uusaa saaman qabeenya isaa bakka agarbaatti leenca haati dhiise. Yeroon awwaalame mana hidhaa keessa harca'ee faca'ee maatiinsaa bu'aan ala ta'e sammuusaa maaliif kana jechuu barbaanne yakkaan malee nu hidhaniiti. Yakkaan malee hidhamnee osoo jirru ammas dabalanii ibidda nurratti mana hidhatti qabsiisanii jechuudha. Kunis nurratti qabatee ibidda jala ammas baala jallaan rasaa isaan ilmaan Oromoodhaa waatan kanaaf tokko ta'uun dirqama yaayyoota Oromoo guddaa. Quba gabaadhaa. Duuba jeen biyya shoror keessuuf himite haayyoo keenya jeen nuti shoror keessitootaa miti. Biyya shoror keessuuf himite haayyoo keenya. Mirga walqixxummaatti herrega keenya hangafa seera addunyaatti seera keenya. Dukkana aduudhaan ibsa jibbaa miti hundee jaalalaan magarsa. Kana keenya adeemsi siyaasaa beekumsaa fi dhugaatu bilisa nu baasa. Hammaan arguu ijaan bilisoomee sabna keenya anaaf dukkanuma ormaaf adduun guyyaa galatoomaa maqaa keessatti galatoomaa